Qorichi baay'ee rakkas ta'ee fi salphatti argamuu danda'u Dexamethasone jedhamu dhukkubsattoota COVID-19 haala yaaddessaa keessa jiran lubbuu baraaruu danda'a jedha qorannoon biyya UK tokko. Lola koronaa vaayirasii waliin addunyaan itti jirtu keessatti argannoon kun boqonnaa haaraadha jedhan ogeeyyiin biyya UK. Carraa du'a dhukkubsattoota meeshaa ittiin harganan yookaan veentileetara jala jiran harka 1/3 kanneen oksijiinii jala jiran ammoo carraa du'a isaanii harka 1/5 ni xiqqeessa jedhama. Qorichi kun qaama sagantaa yaalii qorichoota duraan turan koronaa vaayirasiidhaaf dalaguun isaanii yaalamaa jiru. Qorichi kun osoo akkuma weerarri vaayirasii mudateen faayidaarra ooluu eegalee silaa UK keessatti qofa lubbuu namoota 5,000 olii baraaruun ni danda'ama ture jedhu qorattoonni biyya UK. Qorichi kun rakasa waan ta'eef biyyoota hiyyeeyyii vaayirasichaan wal'aansoo jabatti jiran haalaan gargaaruu danda'as jedhamee. Dhukkubsattoota COVID-19 20 keessaa 19 gara hospitaala osoo hin deemin wayyaa'u. Kanneen hospitaala dhaqanis irra danuun isaanii ni wayyaa'u. Kaan garuu oksijiinii yookaan ammoo meeshaa ittiin harganan veentileetarii barbaadu. Qorichi Dexamethasone jedhamu kun kan daran gargaaru warra akkanaati. Qorichichi rakkoo fayyaa wayita qaamni namaa wantoota vaayirasichaan lolan maddisiisu malu hambisa jedhamee eegama. Deebiin humnaa olii qaamni namaa vaayirasichaan loluuf jecha kennu saayitookiloon jedhamu lubbuu galaafachuu danda'a. Yaaliin ogeeyyiin Yuunivarsiitii Oxford taasisaniin dhukkubsattoonni 2,000 ol ciisanii yaalamaa jiran qoricha kana kan fudhatan kanneen qoricha hin fudhatin 4,000 waliin madalamanii dhukkubsattoota veentileetara jala jiraniif carraan du'aa 40% irraa gara 28 kanneen veentileetarii yookaan oksijiinii hafuura baafataniin ammoo 25 gara 20tti gad buusa jedhaniiru. Dursaan qorattootaa Profeesar Peter Horb akka jiranitti amma yoonaa qoricha du'a COVID-19 haalaan xiqqeessuu danda'e kana qofa jedhaniiru. Kun argannoo guddaadha jedha Profeesar Peter. Dhukkubsattoota veentileetara isaan barbaachisu 8 keessaa tokko lubbuu baraaruu akka danda'amu agarsiisa jedhan qorataan biraa Profeesar Maartiin Laandar. Faayidaa ifatti mul'atu qaba jedhu qorichi kun. Namni guyyaa 10 qoricha kanaan yaalame paawundii 5 yookaan ammoo birrii Itoophiyaa 200 ta'u qofa kanfala. Kun qoricha guutuu addunyaatti argamudha jedhu qorattoonni kunniin. Hospitaalonni yeroo barbaachisaa ta'e dhukkubsattootaaf haa kennan. Namni kaan garuu ofumaa bahee bitatee manatti ittiin galuu hin qabu jedhan Profeesar Maartiin. Qorichi kun namoota mallattoo salphaa qaban kan rakkoo harganuu hin qabneen bu'aa tokkos hin qabu jedhu qorattoonni kunniin. Qorannoon qorichoota duraan turan irratti taasifamu kan eegale bitootessa keessa ture jedhu qorattoonni kunniin yeroos bu'aa gaarii agarsiisa kan jedhan qorichi busaa haayidrookiloorikiin amma dhorkamee jira. Qorichi biraa abdii qaba jedhamee kan Remdesivir jedhamu akka dhukkubsattoonni dafanii dandamatan gargaaruu ammallee faayidaarra oolaa jira jedhu saayintistoonni biyya UK. Egaa daawwattoota koo waan daawwataniif baay'ee galatooma. Fayyaan hunda keenyaaf. Koronaa vaayirasii irraa immoo of haa eegnu hamma dandeenyetti. Galatoomaa. Like, subscribe fi share gochuun hin dagatinaa.